Hi everyone, yooyyaa akkam jirtu? An Mootummaa Rabbumaan jedhama. Chaanaalii yuutuubii kanarratti wantoota isiniif dhiyeessuu barbaaduu fi introdakshinii yuutuubii kiyyaan isiniif dhiyeessuu barbaada. Har'aa wanta qabadhee dhiyaadhu kaayyoowwan yookiis objektiiviiwwan yuutuubii kanarraa yookiis chaanaalii kanarraa argannu xiyyeeffannaa yookiis iskooppii yuutuubii kana qabadhee dhiyaadheen jira. Na waliin tura. Yuutuub chaanaaliin koo jiruuf jetti. Jiruuf jedhee kanan moggaasee fi hawaasa irraa dhalanne hawaasa Oromoo keessatti jiruun bakka guddaa qaba. Dhalli namaa jiruu malee jiraachuu hin danda'u. Kabajaa fi ulfina guddaa jiruuf qabuuf jecha jiruu jireenya isaa wajjiniin wal qabsiisa jechuudha. Waan irraa hubachuu qabnu keessaati nagaallee yeroo wal gaafatu jiruuf jireenyi akkami jedheetu wal gaafata jechuudha. Kanaatii fi yeroo ammaa kana falaasamni gurguddaan addunyaa kanaa dhalli namaa hard work, smart work jedhee barnoota gurguddaa, koorsiiwwan gurguddaa godhee motiveeshinaal ispiichii illee godhee waan adda addaa jedhu kana kaleessuma seenaa irratti uummanni keenya hedduminaan akka inni qarooma isaa keessatti fayyadamaa ture waan beeknuu fi jechi kun jecha guddaa barnoota guddaa irraa barachuu dandeenyudha. Kanaatii fi dhimmoota amma yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti argamuu fi addunyaa guutuurra naannofnee yaadaan wanta hubachuu qabnu walii wajjiniin irratti ilaallaa jechuudha. Kanaaf jiruuf yookiis jiruuf chaanaalii jennee hubachuu qabachuu dandeessu. Chaanaalii koo yuuzerneemiinsaa @mo'aa jiruu jettanii yuutuubii irratti yoo sarchi gootan salphaatti argachuu dandeessu. Liinkii isaas immoo diskiripshinii jalatti isiniif kaa'uu nan danda'a waan ta'eef namoonni na quunnamuu fi na jajjabeessuu barbaadan karaa kanaan na argachuu dandeessu. Kaayyoon yookiis objektiiviin yuutuubii kana wantoota gurguddaa 3 qabadhee dhiyaadheen jira. Kaayyoon yuutuubii kana dhaloota addunyaa dijitaaliif qopheessuu keessumaa dhaloota keenya nuuni addunyaa dijitaalitti addunyaan dijitaalii maalidha? Maal keessatti argama? Yeroon ammaa kun yeroo addunyaa maalidha? Addunyaa dijitaaliiti. Addunyaan dijitaalii jireenya keenya yoo jaallannee itti madaqne kan irraa fayyadamnuu fi itti siqnee wajjiniin hojjechuu dandeenyudha. Yoo ta'u baates doomineet nu godhe ofii isaatii nu weeraruunsaa waan hin oolle jechuudha. Kanaaf immoo imala yookiis immoo tireendingii amma inni irra jiru irraa kaasnee hubachuu wanta dandeenyudha jechuudha. Addunyaan dijitaalii baay'ee kompleksii kan ta'e yeroo ammaa kana sadarkaa artificial intelligence fi internet of things yookiis IoT warri jennu guutummaan guutuutti kompiliitii addunyaa keenya jijjiiraatii jiranidha. Isa kanaaf immoo nuun qaroomina addunyaa dijitaalii kanarraati akka saba keenyaatti wantoota adda addaatiin dhiibbaawwan garaagaraatiin irraa fagaachuun keenya wannuma wal quunnamsiisuu dandeenyudha. Isa kana keessatti nulaa arganne keessatti warri waa hubanneef waa arganne waan kana amma dandeenyu wal hubachisuu dandeenya jechuudha. Jalqabatti addunyaa kanarraa ofii koollee baay'ee fagoo kanan turee fi hubannaa guddaa kanan hin qabnedha. Yeroo ammaa kana garuu carraan argadhee yuunivarsiitii Finfinnee irratti muummee infoormeeshin saayinsii barachaa kan jira. Isa kana keessatti akka haaraatti wanti baay'een wantani hubachuuf narraa fagaachaa turan garuu yeroo ammaa kana chaalenjii godhee wanta nu hubadhe rakkinoota yookiis immoo chaalenjoota ofii kootii arge kana dhaloonni nu duuba jiran yookiis nutti aananii jiranii rakkinoota kana keessatti akka isaanii mudatamnee fi ofii kootii wanta nu hubadhe wal hubachiisuu dandeenya. Carraa argannee wal qabachuu dandeenya jedheen chaalenjii kana addunyaa kanaaf qophaa'u akkamittiin qabnu akkamittiin keessa jiraachuullee akka qabnu isin hubachiisuuf yookiis kaayyoon chaanaalii kana jiruuf jedhee kan kaa'e kuni addunyaa dijitaaliitiif yookiis immoo dijitaal era yookiis dijitaal world isa jennu kanaaf qophaa'uudhaafidha jechuudha. Inni gara biraanii addunyaa dijitaalii hojiidhaaf oolchuudha. Addunyaan dijitaalii kun yeroo ammaa kana parpasii maaliitiif yookiis objektiivii maaliitiif fayyadamaa jira? Cross world addunyaan kutaawwan adda garaa wantoota adda addaatiif fayyadamu. Isa kana keessatti addunyaa guutuu kana bakka gurguddaa 3tti qoodaniitu kaa'u qorattoonni yookiis immoo riisarcheroonni akka addunyaatti gaafa qoratanii isaanis warri westernii maaliif fayyadamu yookiis immoo Ameerikaa, Yuuroop isaan kun maaliif fayyadamu? Easternii yookiis immoo warri ardii Eeshiyaa kana keessatti argamanii fi Afrikaanota yookiis immoo Afrikaa kontentii inni jennu kuni gaafa kaa'anii nun warri Afrikaanota maaliif akka fayyadamnu yoo isaan kaa'anii intarteementiidhaaf fayyadamna. Riisarchiidha malee kun yaada ofii kootii miti. Intarteementiidha. Kan ammoo ofii keenyaa ilaaluu dandeenya. Saatii meeqa TikTok irraati dhimmuma qoosaaf tapha agarsiisa adda addaa ilaaluudhaaf. Intarteementiin maal akka inni ta'e gaariif hamaa isaatii ilaalla walumaanii sadarkaa kamitti manaaji ta'uu akka inni qabu jechuudha. Warri Eeshiyaa immoo edukeeshiniidhaaf irraaf itti fayyadamu. Barnootaaf jechuudha. Barnootaaf itti fayyadamu. Parpasii barnootaatiif tajaajilamu. Warri Yuuroop immoo innoveeshin kalaqa yookiis immoo kireetiviitii adda addaatiif itti fayyadamu. Isa kana keessatti nuun dadhabbii guddaa akka qabnu hubachuu dandeenya. Isa kana keessatti nuunis yoo xiqqaatee sadarkaa barnootaatti itti dhufuu qabna. Sadarkaa barnootaa erga dhufneef immoo sadarkaa innoveeshiniitti ol ba'uu qabna jechuudha. Kanaatiif isa kana
addunyaa kana hojiidhaaf oolchuu entertainmentii irraa gara barnootaatti barnootarraa gara kalaqaatti dhufuu akka qabnu kaayyoo yookiis immoo objektiiviidha akkamitti akka hojjennu viidiyoowwan adda addaa keessatti ilaalaa adeemuutti dandeenya. Inni gara biraanii addunyaa dijitaaliitii fi keessatti fayyadamaa ta'uudha. Iddoo hojjennee akkamittiin fayyadamaa akka taanu akkamittiin akka addunyaan kun doomineet akka nuun goone ofiisaatii artificial intelligence internet of thingiin isaan kuni akkamittiin fayyadamaa ta'uu akka dandeenyu namoonni itti fayyadaman akkamitti fayyadamnee miidhaa isaa fi faayidaa isaa waliin madaalchifachuu akka dandeenyu hubachuu fi viidiyoowwan adda garaatiin wal barsiisuudhaaf kallattii adda garaa qopheesseetan hin jira. Kaayyoon isaa wantoota kana sadan yoo ta'e xiyyeeffannaa yookiis iskoppiin akkamittiin maal irratti hojjedha akkamittiin waan kana irratti nu gargaaramuu dandeenya kan jedhu xiyyeeffannaa yookiis iskoppii yookiis daangaawwan irratti hojjechuu qabuun isiniif ibsa. Inni jalqaba barnoota IT sadarkaa 7 kaasee beezirraa kaasee jechoota isaatirraa kaasee ijaarama isaarraa kaasee haga sadarkaa baachilariitti yeroo ammaa kana barataa baachilarii waan ta'eef boriftaan special goonee sadarkaa barbaannetti hojjechuu dandeenya. Ammaaf garuu beezikii wantoota ta'anii hamma sadarkaa baachilariitti wantoota jiran dhimmoota kompiitara haardweerii, sooftiweerii, koodiingii, appilikeeshinoota adda garaa akkamittiin akka hojjechuu fi akkamittiin maal beezii isaa barachuuti asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Gabaabatti dhimma barnoota IT jechuudha. Inni gara biraanii barnoota herreegaa fi fiiziksii kutaa 9 hanga 12 jiranii diippilii bifa hawwataa ta'een isiniif dhiyeessuudhaaf iskooppii yookiis immoo daangaa wanta ta'an keessa keewwadhee jechuudha. Maaliif barnoonni fiiziksii fi maatisii barbaachisan yookiis herreegni maaliif barbaachise? Dhimma IT yoo jenne dhugaa dubbachuuf sanaan barnoota IT gaafanii filadhee barachuu jalqabu baagiraawundi yookiis immoo hundeerraa wanta tokko hubannaa qabaadhee miti. Akkuma beeknu guutummaan Oromiyaa sadarkaa xiqqoodha. Dhaloonni dhimma ITtiin qaqqabateeru barnoonni keenya anis isaan keessaa nama tokkodha. Garuu sadarkaan itti ilaalee yuunivarsiitii Finfinnee keessa gaafanii feesichuu yeroo namaa kun addunyaa kana maalummaa ishee danuu badhee booda chaalenjii godhee aarsaa kanfalamuu qabu kaffalee addunyaa kana barachuun qaba. Cal jedheedhuma wantootuma kaleessa dheengaddaa qofa wantoota barataman hordofuu waan hin qabne jecha aarsaa barbaachisu kaffalee gaafa seenee jedhu barnoonni kun dhimma haaraan qabu. Guutummaan isaa dhimmi kompiitara fiiziksii maatisii beekta jennaan wanta dhumedha. Kanaatiif nun fiiziksii fi maatisii bareechinee hubachuu akka qabaannu. Maaliif kompiitarri icciitii biraa tokko hin qabu lakkoofsadha. Kompiitarri wanti inni beeku yoo jiraate 0 1. Ishee kanaan addunyaa kana yeroo ammaa kana dhala namaatiin wal qixa ta'uudhaaf deemaa jira. Yeroo fuulduraatti immoo tireendii jiruun doomineet godhee caaluudhaaf deemaa jira jechuudha. Isa kanaatiif akkamitti wanni kun hojjeta waan jedhuuf immoo maatisii sirriitti beekuutu nurra jiraata. Fiiziksii sirriitti beekuutu nurra jiraata. Haardweeriin isaa akkamittiin hojjeta. Opereetingii siistemiin isaa akkamittiin hojjeta. Appilikeeshinoonni akkamittiin biildi ta'u. Inni kun guutummaadhumatti herreegaa fiiziksiin beeknu tanaan dhugaa dubbachuuf karaa kompiitarrii bahu nurra hin jiraatu. Baay'ee tokko nurraa fagaata. Kanaatiif wantoota kana hubachuu nurra jiraata waan ta'eef isa sanaaf haga danda'ame dhimmoota murteessoo ta'an diippiliillee yoo ta'u baate barnoonni kun guutummaatti parpasiiwwan IT yookiis immoo kompiitaraatiif wantoota ka'anii yoo iddoon inni itti qabaatu inni hojjennaa dhimma fiiziksii irratti gadi fageenyaan hojjechuullee yoo baanne garuu yaadaaf koomentii keessan irraa kaasee wantoota barbaachisan dhimmoota kanarratti hojjechuullee ni danda'a. Kun yaada ofii waan ta'eef koomentii isinaaf kennitan irraa immoo ka'ee wantoota hojjechuu qabu dhimma kanarratti gadi fageenyaan irratti waliin fufuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo har'aa irratti objektiivii yookiis kaayyoo fi xiyyeeffannaa yuutuubii kana isiniif dhiyeesseetan jira. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan na wajjiniin akka turtan kabaja guddaadhaan isin gaafadha. Taankiyuu galatooma. Speeshaal koomentii wanta irratti hojjetamuu qaban namoonni illee na wajjiniin hojjechuu barbaadan yuutuubii kana kaayyoo xiyyeeffannaa isaa ilaaltanis waliin hojjechuun barbaadaa toora kanaan inni hojjennaadhaan kan dhuunfaa koo qofaan irratti hojjetu osoo hin ta'in kan waliin hojjechuun na barbaachisu waan ta'eef karaa barbaachisuun ulaa barbaachisu irratti walii wajjiniin taane addunyaa amma sadarkaatti saffisa guddaa kanarratti walii wajjiniin socho'uu qabna. Taankiyuu baay'een isin jaalladha. Galatooma.